Jijjiirama kee kanatu na dinqisiise. Didaan jijjiirameera sagalee sarriseera. Daa'imni sagalee daa'ima keetiif. Lakkee waan jedhu daa'imti kiyya sagalee kiyya dhadhannu hin jedhu. Ashama jirra jirtan hordoftoota kabajamtoota Didaa Tube kan addunyaarra jirtan kan Didaa Tube anaaf Itaaliyaa hordoftan akkam jirtan fayyaa jirtanii waaqaaf galanna haa ga'u. Egaa warra harmee Itaaliyaa jira har'a yaa sagalee kiyya akkuma beektan sagaleen kiyya irriseetti. Jijjiirama kee kanatu na dinqisiise. Didaan jijjiirameera sagalee sarriseera. Daa'imni sagalee daa'ima keetiif. Lakkee waan jedhu daa'imti kiyya sagalee kiyya dhadhannu hin jedhu. Didaan argitanii egaa daa'iman dheedhee booda didaan ushshu jedhe. Jijjiirama. Didaan iyyuu dhiiseera. Hordoftoota Didaa Tube akkam jirtan fayyaa jirtanii waaqaaf galannaa gayu asin nu ga'ee jira. Waaqaaf galannaa asin nu ga'ee jira dhugaan isin jedha. Egaa akkuma beektan ishee Itaaliyaan biraan jira. Mee maalirra akka jirtu guyyaa afuriin guyyaa sadii yeroo tokko immoo torban yeroo tokko immoo ji'a. Dhufaatan jira guyyaa sadii. Meeshaa naaf fidii wantoota adda addaa wantoota isheen barbaadu naaf fidii kootti naan jette. Mee akkanii fayyumaa hin jedheeni nageenyi kee akkam nagaa hin jedheeni. Mee nageenyi ishee wanta hundaa natti himtee jirti garuu mee maalirra akka jirtu Itaaliyaan isinitti haasoftu karaa Itaaliyaanittan isin dabarsa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube akkam jirtan nagaa keessanii nagayaa galata Rabbii ani nagayaa deebiin kiyyallee nagaadha. Rafeera hoosisaa jiraayyuu amma rafeera. Isin akkamii Didaan akkuma argitan torbanitti yeroo lama yeroo sadii dhufee nu gaafata. Karaan illee baay'ee fagoo waan hin taaneef isatti itti tola dhufuudhaaf jechuudha na bira. Inni illee daa'ima isaa osoo hin argin guyyaa sadii ribni isaa yoo fudhatu natti fakkaatu. Kanaafuu dhufaa jira nu deddeebi'aa jira sitti. Sanummoo jijjiirameera sagalee isaallee hir'isee jira. Ittoo baay'ee ho'a. Inni yeroo tokko. Ho'i as jiru baay'ee namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf silaa hin beektanii warri deessanii mana araasii keessatti taa'uun baay'ee ulfaataadha. Maazarii bira waan jiruufuu isheen maggaaraja keessa hin maggaarajuma keessa hin jiraan malee maggaaraja keessaan baheenii jettee maggaaraja keessa jira guyyaa 15 guuteera hanga ammaan baanii gadi ba'uun hin jiru. Waan baay'eetu jira garuu dasnameedha ta'ullee waan hin barree tokkotu natti ta'ee xiqqoo natti ulfaateera garuu amman Kristinaa kaasutti as keessaa ba'uun hin jiru. Asuma keessan rafaa Didaanis asumatti dhufee na laala. Egaa amman bakka as keessan jira jechuudha. Mee ani gaaffii tokkoon si gaafadha. Mee egaa ani beeku daa'imti akkam si jeeqamu yeroo tokko akkam halkan sirnaan rafamoo mee waa'ee kanaa natti. Isaallee haga kinoo Kristinaa kaa'anitti jechuudha baay'inaan. Daa'imti tokko yaa hin baane. Garaa isaanii dhukkuba yeroo hunduu sen ta'in garaa dhukkuba sila kun hunduu kan jedhu daa'imti hunduu amma jechuun dhalatee toosuma nagaan ta'u garaa isaanii dhukkuba garaa hin muraa. Inni immoo guyyaa irrafa. Sababiin garaan isaan muranaa. Inni kukaanii yeroo hanaati nyaattee garaa keessa yoo qulqulleessu jedhan. Haga qulqullaa'utti yeroo tokko gadhaa'ish. Dooktorri tokkollee akkana jedhe gaafadhe. Akkasii. Garuu halkan si jeeqa? Guyyaa rafeet halkan hin rafu.
Na eegii naan jedha rafini na eegii. Hordoftoota kiyya namni kun nama Ameerikaa keessaa guyyaa warri Ameerikaa jirtanii raftanii halkan hirriibaa kaatanii hojii hojjettan. Ani immoo guyyaa rafuu halkan rafuudha yoo jedhu ani rafuudha yoo jedhu inni immoo inkaa jechuudha bakka ga'eetii na sabachiisi. Ati warri bakka akkam? Bakka rafuun jiru ganama gisee bari'uudha jedhurra. Yoon karaa mana keetti galte garuu gana dhagaa tol gana ji'a lamaan naas ciisa. Toleen gana yooman xagganame badamiti xagganame dandee. Hin xagganame taama. Soomni kun yaa bahu. Sooma keessanii bee homaa gochuun danda'u sooma waan tokko illee marqaa fi axmiitidha isa achaadha jedhanii namatti ulfaata garuu dafee baruu dadhabeera. Jechuun amma immoo sooma keessa foon nyaachuun hin jiru. Kanaafuu waan argadhee nyaadha maazaniin garuu nyaadhu jettee baay'ee naan jetti. Hanman argadhee nyaadha. Ammaaf. Daa'imti kiyya eenyu fakkaata garuu? Daa'imti kee eenyu fakkaata? Ganaadha amma eenyu akka fakkaatu ganaadha. Garuu abbaa fakkaata. Abbaa fakkaata? Sarpiraayiziidha. Yaa dhiirri akkuma argaa jirtan abbaatti bahuu qaba. Dhiirri abbaatti bahuu qaba. Isa kanammaa beekuu qabda. Amalli isaas akkuma kenna. Amallilleen anumatti bahee wanti hunduu anatti bahee. Amma laaltanitti ga sarpiraayizii. So wanti naannoo after like 2 years yoo dubara dees yoo rabbisi gennee dubara dees inni isheen sifti bahu. 2 years. Kanaayyuu sooruu. Waggaa tokko immoo. Jaalala sama soon quufiin kana kan biraa yoo deessinaan jedha. Laala gudiisaa gudii diidaa laala. Waggaa afuriin booda. Meeshaa haa ta'u waliin laalla isa. Maal jedhis takkaatee mootummaan ammaa jechuudha. Moqqoxaaxaraa kinoo isa kinoo kan deenyisa dhabu kana fudhatanii haa dhaabbatu. Jecha jiranii? Jecha jira yeroo dabarte akkana jedhee na ajaa'ibte. Onuu dhagaa Isatu murteessa. Dhiirri Itoophiyaa keessa nama baay'eetu du'e. Kanaafuu da'uu qabdanii isin jechaa jiran hordoftoota dubartoonni waan isaanitti nu barbaadu tokko yeroo ammaatiin kan dhalachaa jiru dhiira. Baay'inaan hospitaala keessatti dhiira bichaatu adoon guyyaan deessan yeroo dhiiraa haa ta'u hin beeku garuu jechuudha. Yaa waaqatu yeroo dhiiraa godhe maaliif baay'inaan dubartiin baay'achaa jira. Baay'inaan dhiira du'e malee maayin. Dhiira du'e? Akkanidha ni warra turte. Azza. Dhugaa dubbachuudha mootummaan akkan jedhee baay'ee na kofalchiise baay'ee na ajaa'ibsiise da'uu qabdanii moqqoxaaxaraa kana dubartiin takkitti dhiira 10 yookaan immoo dhiira 20 da'uu qabdi akkana jennaan mancha akkan baay'ee na aarse. So isa kana innis wanti waan biraa waan jedhu hin qabu ani nagayaa. Silaa kinoo torban yeroo lamaan viidiyoos ni hojjechaa jira. Mana raasii ta'e illee idaan kinoo dhufaa na gaafachaa jira. Ishee rakkisaan jiru viidiyoon. Ani koomentii keessanis laalaan jiru. Viidiyoos laalaan jiru. Baadiyyaa waan jirtu. Waan baadiyyaa jiruuf. Dhugaa dubbachuudha maabiraatiin sammuna kan guyyaa 3 ta'ee jira. Maal guyyaa 3 guyyaa torban tokko bakka amma. Garuu sirraa bareedee jira. Kun amma maal jechuudha? Araasiin ilaalamtu bee amma anatu viidiyoo hojjeta malee. Gidduma magaalaa kara magaalaa giddumaan kadhadhee kara magaalaa dhugaan sin jedhaa dhiirri hin sonu gonkumaa yoo seente dhiira osoo hin ta'in ati nadheenii naan jette argaa kee hin jeen dhugaan sin ilma kiyya laala. Big shame. Mee haa ta'u waan hundaafuu amma kana yoo viidiyoo hojjenneef hin kaawure hin gaafe. Inni biraa immoo dhiirri I don't know daa'ima kiyya wanta ani komadha yookaan immoo taasifamu tokko jira. Innis maalidha? Al tokkuma jechuudha firaashirra na raffisinii ofitti na qabiiti. Na wajjin ciisii jechaa jiranna. It was like amazing.
dhugaan sin jedha wanti kun Qabimee hodhu. ani hin danda'u haa guddatu dura haa guddatu. Didaan eegalalatti harkaan qabatee beeku. Harkaan qabeetu pilaas immoo hin danda'u akkaataa itti qaban jechuudha akka. Baay'ee sodaata. Anyways kana jechi keenya har'aa ani qabadhee dhufe jechuudha. Amma karaa hojii kiyyaan deema galgala viidiyoo isinifan gadhiisa. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Chaanaalii keenya subscribe gochaa hin jirtanii yookaan immoo namoota biraatiif sheerii gochaa hin jirtanii akkatti viidiyoo hojjennaatoo sheerii gochaatoo hojjennaatoo viidiyoo guyyaa guyyaadhaan garuu ilaaltanii baatanii even laayikii gochaa hin jirtanii dhugaa baay'ee isin komadheen jira. I'm so sorry gabbaa grocery. Egaa hordoftoota keenya qophiin keenya har'aa asumarratti xumurama. Nagaan naa jedha horaa bulaayee subscribe sheerii laayikii gochuu akka hin irraanfanne wanti jettu jedha. Waan jedhuun garuu hundi keessan haraa taatan subscribe godhaa share like gochuudhaan waliin ta'a faamilii keenya ta'a nusin jaalannaa isinillee akka nu jaalattan beekna. Nagaan nu ta'a baay'ee isin jaaladha. Yeroo biraa amma wal agarrutti jechuudha. Nagaan naa jedha.